murame finne yoo processing kanadha. Maallaqni immoo as much as possible itti siqeera. Gara miliyoona 1.4 geenyeera. Almost fixachuu geenyeera jechuudha. Kanaan booda kan nuuf process gochuudha. Processicha immoo process goone boordiin murteesseera already. Mucaan kun kanaan booda dhiiga namaa fudhachaas dialysis gochaas jiraachuu hin danda'u. Dirqama dhani dhiigallee akka inni hin fudhanne gochaa jiru. Dhiigni isaa baay'ee gadi bu'ee baay'ee dhukkubsachaa jira. Still socho'ee illee process gochuu dadhabee jechuudha. Amma garuu already processing gaafa roobitti namni kalee laatuu fi haadha isaa ta'uu kan jedhe isheen illee dhuftee mirmaraa goone isa next wanta itti deemna jenneetudha. Riipoortii sana immoo isinii dhiyeessuudhaaf anis xiqqoo ishee hojiidhaan biiziin ta'e isaan isa birayyuu dhaqee hin beeku. Kanaafidhaan nuti xiqqoo ishee isin jalaa banne malee like akkasiin yaaddani miti. Tokkoffaa isin yaaddanii tonte tokkoffaa kan isin barbaachisee ture 3 million miti? Yeah. Okay. 3 million ta'ee achi booddee immoo achumaan argattanii booddee hin gadi hin baane. Like abdanii gargaarsa yoo gaafachuu. This is suspicious miti? Suspicious hin ta'u kun? Kun maalidha? Akkantinitti suspicious ta'a jechaadha. Tokkoffaa viidiyoo tokkoon arge kan keessanii kan hin arge maa inni miliyoona tokko akkas nu gaheera warri waadaa kan immoo kashaa jettanii achumaan dhaabdanii sana booddee waa'een gargaarsa hin jiru waa'een maal hin jiru. Isaan dura garuu gargaarsa mana baay'ee irra deemaa turtanii. Maallaqa guddaa kan isin argattanii asii mana mubeerraatidha. So mubeettis deebitanii bilbiltanii akkas gochaa jira. Gara fuulduraatti barumsa isinii ta'uu qaba. Akkas gochaa jira, akkasirra jira. Kana dhagootanii akkas gooneerraa maallaqa amma kana nama akkasiirraa arganneerraa you understand si galaa jirami? Yeah. Arganneerraa hamma kana nu hanqataa akkas gooneerra. Namni otoo hin qabbanaa'in otoo sagaleen isaan badiin itti fufuu qabdu malee achumaan baduu hin qabdani. Tokkoffaa we already had like 1 million namni tokko yoo namni wayii miliyoona tokko kenne namni biraa immoo fakkeenyaaf waa tokko sita namni anaan hin jaalanne jira fakkeenyaaf as keessa TikTok keessa. Firaa'ol miliyoona tokko kenneera yoo jedhame anaan arrabsuu akka waan barbaaduuf miliyoona tokko sinii kennuu danda'a. Be smart. Jarri jiru anaan nan jaalanne fakkeenyaaf Firaa'ol miliyoona tokko yoo kenne jedhame isaan immoo sinii kennuu danda'u. Anaan itti gochuuf jechaadha. Isarratti fayyadamuu qabdu. Smartii taatanii achumaan continuously deemuu qaba wanti kun malee. Dhaabdanii amma immoo yeroo deebitanii kaatanii maal gargaaramanii turre jarri kun jedhama. So amma kana akkil maallaqa amma kana arganneerra namni akkasii amma kana nu gargaareera namni akkasii akkas nu godheera namni kun birrii 10,000 nu kenneera 20 nu kenneera 50 thank you amma immoo amma kana nu hanqataa akkas goone gurbaan kun akkas ta'eera jettanii gaafachuu qabdu itti fufuu qabdu gaaffii keessa dhaabbachuun qabdan. Sigale atamma itti dhaqaateetta mana fuula namoota adda addaatti argiteetta miti mana yoonisaa galteetta miti mana adda addaa galteetta achi galtee gaafatteetta namoota fuula nama adda addaa argiteetta so maatiin kee kun fiixaan akka boo'u yoo barbaadde itti fufuu qabda malee irraa qabbanaa'uu qabdu jechaa kooti ammani waamee yeroo switch off ta'u that's suspicious tokkoffaa gaaffii ittiin fufne maallaqni eessa akka dhufe hin himamne maallaqni akkasii nu gaheera eessarraadha eenyu hankooyyuu ga'uu isaan beekuun maaliif eessa akka dhufe I don't know keetti ndamataa laqa sigale keetti amma namni wayii na gaafateera ijoollee sanaaf Firaa'ol kenniteetta kan waadaa galteedhaan jedhe. Ani waadaa miti kan hin galle right away kan inni sinii gashe the next day you got it in the account miti. Sirrii dheegee. Namni wayii garuu teekstiitii maadhaan jedhee namni asirra ture waadaa galtee hin kenninee fi namni biraa sinii kennetti fakkaateefa namni na gaafate jira. So isa ifaan baastanii
maaliif ifaan waan gaafatame Mubaarekitti himuu immoo viidiyoo hojjettanii akkas arganneera galatoomaa jettanii amma kana nu hanqata. Nuti itti dabaluu qabna. Maaliif mootiveetii taanee jira gurbaan sun fayyuu qaba waaqayyo nu kakaasee jira itti deemuu qabna. Sin garuu ajjeestanii achirratti. Amma immoo erga badee booddee amma immoo Mubaarekiin eessa gahanii jarri kun yeroo bilbilli kee waame ati sirreessaa jirta. Ati sirreessaa jirta bilbila kee garuu yeroo switch off ta'u that's suspicious. Maaliif akkas ta'e jennee gaafachuu qabna sin jechuu barbaadeni. Yoo balleessinee jirte ifame si gaafanna. Garuu kanarratti situ waan hojjechaa jiruuf akkasidha. Maallaqni akkasii abaluurraa nu gahee jira. Gurbaan immoo dhiiga akkasii hanqatee ture. Kaleensa akkas arganneera. Piroosesii jalqabneera. Maallaqni kun waan nu hanqateef isarratti immoo nu jabaadha. Yaa Oromoo yoo jette Oromoon arjadha. Raamidha hin kenna. Isin immoo qabbanaa'uu hin qabdanii gurbaan immoo fayyuu qaba. Maallaqni amma suni gahee piroosesii malee akkasuma tolumaaf gadi ta'u gurbaan suni otoo hin fayyiin hafuu hin qabu jechuu barbaadeen. Mubaarak faa immoo yoo jettu qabaatte. Dhugaadha asirratti firoo namni wayii dheengadda gaafateera maallaqicha abboonanni akkuma teette abbo. Waa inni nama jala deemee qeexuuf hin beeku. Firoonni maallaqicha galcheeraa naan jedhe. Jennaani yeroo masana makiinaa keessa taa'ee deemee galchee hin argine jennaan hin argine naan jedhe. Achuma waraqatatti ergee waan ta'eef calluma jedhe. Tarii viidiyoo irraa dhabeeyyiin amma jirraa koo akkanuu gootu jirraa. Wayyee Mubee. Maallaqni eessa geera gam geera? Akkaawuntii mucaarra gara miiliyoona lamaatti galee jira. Kan firoo wajjin moo? Eeyyeen kan firoo wajjin. Kaashaappii zeelii kan biraa meeqa? Malee kaashaappii zeelii malee. Kaashaappii zeelii meeqa? Gara doolaara 3,000 ol. So miliyoona 2,300 almost 4,000 qabdu jecha 2.4 akkas naannoo kanaati. qabdu jecha. Kun amma meeqa tanqate 600 tanqate 3 galuuf. Argite isa guuttachuu fi you have to do something like be fast. Dhaabuun qabdan. 3 miliyoona guuttanii thank you galatoomaa nuti isirratti waaqayyoo kadhannaa fi deemuu qaba. Isarratti sintu hojjechuu qaba. Sintu fiiguu qaba. Akka gootan amma viidiyoo tokko jirraa koo akkuma sanatti hojjedhaati na ergaashi akkaataa maallaqicha yaani maallaqni akka itti guurame kan firoo akkasiin bira ga'ee jiru akkuma inni jedhe dhuguma nama isa jibbuu caala asirratti dubara koo baabiraatiin sun taane hinaaffaadhuma callisanii sababa tokko malee maa Oromoo gargaara maa nu caalee argamaadha kan jibbantu jiru waadaa waan inni galeessa isatti gaafa isin yoonii bira galtanii turtanii miti jirra. Yaani no nuti no yoonii biran seenne firoo. Namni wayii Amaariffaan deemee gaafateera. I don't know. I don't remember. Yaadadhu man. Ani yeroon asii sinii kennu inni immoo mana banatee Firaa'ol sanyummaa qaba jedhee na arrabsaa ture. Yeroon ani asii miliyoona Okay. Natti mameera. Achi immoo inni sanyummaa qabaa ana biratti kennuu dide achitti kenne jedhee na arrabsaa ture. Namoota akkasii jira. Kanaaf ammas taanaan isin maallaqa hafee kanatti guutamee daddaftanii ati sitti dhamaateettala jira. You already sacrifice gooteetti dhamaateettaa irribatti dhabdeettaa boosseettaa. Kanaaf gurbaan kun deemuu qaba. Ariifachiistanii yeroo inni fayyee dhaabbatee deemudha gammachuun keenya. Maallaqni ba'uusaa duwwaa miti. Kanaaf kan nuti irra deebinee gaafannu sii galee. Mubee. amma akka nu gootu jirraa koo viidiyoo tokko nu hojjedhu viidiyoo ati nu hojjettu naargi keessan telegiraamiidhaani walumatti dachaatii isaa waliini maallaqichi kaashaappii irra hagas zeelii irra hagas akkaawuntii irra kan galee kan ijoollee biyya arabaatii biyyoota adda addaa hagas kan Firaa'ol hagas
kan hundayyuu akkasita dabaasaati viidiyoo tokko waraabana ergashi kalanqate immoo gurra buufnee teenya gaafa sin kaatanii fixattanii jettan isaaf na fayyada. Sigalee akkasi galatoom. Eessuma Mubaarakiif hin fayyada. Like they give him energy. You give him energy. Sigalee. Mube anisi waadu waaqayyo sina eebbisu jirraa koo firoo hunduma keessan eebbifama. Dhugumadhaan ammas Mubaarak dubbachuuf ka'een dubbadhe maaliifi diinni kana ammoo jiru waaqayyo nama jaallatuu fi nama kenna. Bakka nama rakkate tokkoof waaqayyo Firaa'oliin erga kennaa godhe erga kenne erga amma kana gargaare eessa dhaqe jedhee namni jala deemee maqaa balleessuuf akka kana booda Firaa'ol warra rakkatan akka hin gargaarree fi namni xanqii ta'u immoo jira jechaadha. Kanaafanii jirraatiin kanan dubbachuu barbaadu viidiyoo mucaan isaan inni keessa jiru kaashaappii irra isa jirus isa galeessi yoo danda'amellee isa firoon ittiin gashe sana iskiriin shuutii godhamee kun amma kanaadha jedhamee mubeef utuu ergame tokko namni mana mubee hin jiilu yoo gargaarsa jedhamee amma miidiyaa kanarra gargaarsi maalti waan sobaa guuteera. Kanaafi maadha kun viidiyoon kun hojjetamee utuu obboleessa keenya mubeef ergame lakka harka isaanii gaheera piroosesii irra jira jedhama. Argitanii obboleessi koo firoonis gargaaree gaafa waaqayyoon hin kadhannaa fedhee gaafa mucaan kun gara tokkotti gaafa deemu abdii qaba. Bor namni gargaaramu isa duwwaa miti sababa ta'eef. Kanaaf obboleessi keenya jirraanfaa firoonfaa kana isaan dubbatanii sidha bakka itti gaafatamummaa isaa responsibility isaa kan fudhate sidha. Yoo mucaan kun bor waa ta'es yoo fayyees yoo maal ta'es birriin kaleessaa eessa dhaqa jedhamuun isaa hin oolu. Kanaaf viidiyoo tokko hojjedhuuti yeroo kee fudhadhuuti bakka aarsaa yeroo kee kenni qarshii kee kenniiti viidiyoo tokko hojjedhuuti mubeef ergi. Mubeef yoo ergite mubeen immoo maal godha asirratti ammas deebisee hin maxxansaa jechaadha. Malee namoonni maal godhu hin shakku namoonni. Thank you. Kanafi please Boris namoonni gargaaraman mana mubee akkam baqanne jirroo kanaafidha firoona ni naagashi namoota jiran jedhaan inni ture malee waa biraaf miti eebbifame atis waaqayyo bakka namadha kan inni namaaf kennu sababa ta'eefi atis eebbifame kana goote walitti qabuu keefi fiixaan immoo baasi firoon amma dubbateera firoon maal jedhe isa hankaaki mataasaa akkam goone jedhi. Mana yooniifaa galteetta hordofaan ture yooniinfas waa biraa jedhu yoona. Kanaafi eebbifamin jechuu barbaada firoo siin immoo bazii aggaataamii dhugaa waaqayyo nama jaallatuuf nama kenna bakka horii miti nama kenna. Iddoo jirtutti waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Waa'ee kee yeroo baay'ee waaqayyoon dhangalateeffadha al takkaatti akkas gaafa ta'u eebbifami jechuun barbaada. Mubee atillee mana kee eeyyamtee akkasitti kootu kana godhi jettee akkasitti Oromoof kennaa taatamtanii kennamuun keessanii dhugaa waaqayyoo waa'ee keessaniif haa galateeffamu inni isiniif kennes qabeenyi keenya hankeenya miti waaqayyotu nuu kenne jettanii deebitanii immoo isa rakkate gargaaruun keessanii guyyaa dhumaatti gaaffii waaqayyo gaafatu keessaa tokko deebisaa jirtu baay'ee dhugaa firoo ani paaster Dabiin jedhama nenna tokko deebisaa jirtu gaaffii tokko. Bakka isa rakkate gargaarteetta sabeelee nyaachifteettaadha. Ammayyuu kana caalaa siifaa baay'atu kana caalaa siifaa eebbifamu mubee atillee eebbifami laphee akkasii qabaachuu keefi eebbifamin jechuu barbaada itti fufi waaqayyo si haa eebbisu jirraatis eebbifami baay'ee sin kabaja baay'ees mucaa kanaaf kadhataan ture baay'ee siniif hin kadhadhaa eebbifama. Galatoome waaqayyo si haa eebbisu. Jira yoo bakka deemtu yoo jiraate deemi ani nan hordofa maaliif ta'e waan inni keessatti uumasaa ilaaluu barbaada gammachuun koo anaaf otoo gurbaan kun fayyee gaafas waan siin jedhe yoo yaadatte ta'e piroosesii jalqabaati yoo hanqate na gaafadhu siin jedheera yoo yaadatte so maalin yaadani keessa kootti yoo hanqates gurbaan kun he's young
ganaa fiicharii guddaa qabaa haga dhumaatti isa wajjiniin nan dhaabbadha jedhee ofuma koof ofii koof waadaa galee jechaadha. So ammas taanaan almost they close 3 million ati mootii dadhabdeetta waaqayyo si eebbisu siis hiriyoota kee hundas waaqayyo si eebbisu gurbaan sun immoo fayyee arginaa yoo rabbi jedhee hin fayyisaanii kanadhaa waan dhufteefis waan kabajdee dhufteef waaqayyo si eebbisu. Thank you siin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan yaadni keessan anaaf illee anis akkasuma akkuma isin yaaddan kanatti yaadaa ture. Garuu maalan yaadee beektaa Firooko roobii darbee beellama qaba ture mucaan Paawuloos hospitaalitti beellamanii turanii roobii boordiin waraqaa kennu jira waraqaa mirkaneessanii jechuudha. Waraqaa mirkaneeffannoo kan deemee haa yaalamu kan jedhu boordiin murteessu jira. Waraqatitti qabannee dhufuu yaadnee ture. Hunduma keessan kanan dhufuu yaade hunduma keessan walitti qabee anan yaadaa ture. Hunduma keessan takkumatti kontaaktii gochuuf kana yaade waraqatittiin sun yeroo nuu kennamtu dhufee hunduma keessan fuulduratti kunoo piroosesii already piroosesii gochaa jirra. Akkas jedhee isinitti haasa'uuf yaadeen ture. Naa milkaa'uudee torbee roobii dhufutti isheen kalee kennitus inni kalee fudhatus lamaan isaaniiyyuu qaamaan argamuu qabudhani. Mucaan immoo qaamaan argamuu hin dandeenye. Baay'ee isa dhukkubaa tureef qaamaan argamuu hin dandeenye. Paawuloositti lamaan isaaniiyyuu qaamaan haa dhufanii nuun jedhan Paawuloos deemee ture. Lamaan isaaniiyyuu qaamaan haa dhufanii. Inni isheen kennitus inni fudhatus qaamaan haa dhufan nuun jedhani. Kanaafuu already piroosesii irra jirra. Wanti xumuramu yeroo xumuramu piroosesii isaas waluma faana akkasiin nu gargaartan abdiin qaba. Yaadni keessan sirriidha. Mubeesiifis viidiyoo erguun qaba ture. Sinaasofsiisuun qaba ture. Xiqqoo ishee haalota anis xiqqoo ishee rakkoo irran ture biizii ta'edha. Gamanumaan dhiifama guddaa isin gaafachuun barbaada. Ispeeshaalii firoo biyaans kontaaktii gochuun qaba ture. Viidiyoo illee hojjechuun baadhee karaa keessaatti kontaaktii gochuun qaban ture. Bilbilli koollee na jalaa intini ta'ee bilbila amma kanan bilbila hiriyaa kootiin ilaalan bilbilli koo laayibinaa seenuddee ammaaf kanan isin rakkisee ka'e bilbila nama biraatiin anan seenee bilbilli koo na jalaa intini ta'ee ture. Sinfaanallee kontaaktii gochuudhaaf xiqqoo ishee rakkachaan ture. Kanaafidha sanammoo understand nagootanii akkasiin dhiifama nagootanii akkasiin na hubattan abdiin qaba. Mubeesiifis viidiyoo nan ergaa wantoota jirummoo jalaan riipoortii isinii gochaan deema. Maallaqichis akka guutuuf wantoota goonoo jiraates karaa keessaatiin waliin mari'annee wanta goon hundumaayyuu wal faana xumurra. Mucaa kana akka inni lukaan deemu akka inni nu faana deemee nu faana nyaatee nu faana dhugee nu faana bashannanu akka nu gootan adaraa isin jecha galatoomaa Firaa'ol baay'ee dhugaa akkas jedhee jechootaan illee si galateeffachuu Mubee. Ispeeshaalii bakka lamaan keessanii akkas jechootaan natti ulfaata isin galateeffachuudhaaf. Gaaf tokko gaafa mucaan kun fayyu garuu dhaabatee ofiisaa maqaa keessan waamaa akka inni isin galateeffatu akka inni lubbuusaa keessatti illee harka dhibbeentaa wayii akka isin qabdan akka inni ittiin isin yaadatu abdii guddaan qaba. Galatoomaa wanti isin jettan immoo dhugaadha sirriidha balleessaa kooti amaneera. Anaafis wantoota tokko na mudatee kanaaf isin jalaa badee malee isin jalaa baduu barbaade sun taane sanammoo understand akka isin nagootan abdiin qaba. Wantoota gara fuuldaatti ta'uu qaban immoo wal faana waluma akkasuma wal sirreessaa wal waamaa walitti himaa wal qonxoodhaa wal sirreessaa akka nuti wal faana deemnu abdiin qaba jechuun anaafis kun wantoota haaraadha. Kana dura namni anaaf wanta haaraadha. Kana dura al tokko namatti mucatti tokko qofa gargaareen bee kana dura waan akkasii irratti baay'ee hirmaannaan qabu. Namni illee akkas jedhaa yeroo isaan naan jedhu akka nama wanta narraa eegaman illee reef sina yeroo sinatti horiitan natti himtanidha nan understand gochaa jiru. Kana akkasin na hubattan akkasin ijoo obboleessa keessan eegootti understand nagootan abdiin qaba. Natti ooriyaa wanta gochuu qabu akkas gochuu qabda jettanii isinillee narra beektu narra waan oodeensiin illee uummanni illee maal akka narra caalaa beektu jedhee yaada. Firoonis Mubeenis hundumti keessaniyyuu warra sirra jirtan. Kanaafuu wal qonxoxaa wal sirreessaa akka wal faana deemnu abdiin qaba. Galatoomaa.
Atiin barattamoo maal hojjetta? Eeyyeen barataadha. Barataadha. Maal ta'e bilbilli kee? Bilbilli koona jala dabalaashee Maal bilbila akkamii fayyadamta? iPhone'iin fayyadama tureen jala ta'e. Fakkiidha. Eeyyeen iPaasii neetworkii isaatu na jalaa cufee. Androidiin immoo naa banuu dide laayivii mubee natti mul'isuu dide amma. Malee nag. Foon meeqa fayyadamta? X. X maal X? iPhone X. iPhone X? Yeah. Phone X waraanaan? Yaa isinni bira dabartaniittu firooko. Ishee duratti jirti isheen xiqqoo. iPhone X? በጣም ወልዳለች በጣም ይቆያል ፍሮግ እሺ ፈየደምታ ኦኬ እሺ የሆነ ምን ጅራት ሲን እርካኔት ቢልብል ነመዱ ፉ ይወርገቴ ነታ ብልብለኒቲ ነንሲርክ አየገለ ጀባቱ በረድ አየሽ አየፎ እሺ Thank you. Thank you for pushing. But Mube. Oye. Wantota especially wantota so kam namna wanta na team to jorate. Kalima kata. Amma telegram. El Shaddai. Akkam bultan kan biyya alaa jirtan akkam bultan Gaambulaa jedhamna nuti ganaadha. Firoo koosii wajjinan dhufeeyyuu mana kanan beeku tanaan dura garuu baay'een gammade gooftaan haa ulfaatu kanaafu nama dhukkubsateetu gooftaan nu alaaluu kanan jedha jara kana hundan beekuyyuu nama baay'ee barii ammasitti. Deemu waarikin ma baruu qabda. Bakka ammaan qabee nan bara. Abbaa gadaa kooti. Ulfaadhu ishii firookoo. Dhugaa rabbiin beeku dhugaa amma si wajjinan dhufe mana kana. Baay'een gammade garuu. Mubaarak abbaa gadaa kooti. Haa ta'u tanaan booda walitti dhufna. Anasuman jira naannoo galaan. Galaan jaan naannoo Finfinnee. Saggar gara duukan. Finfinnee jirtaati galaan. Galaan katamaan jira Gara dirree bilisummaa. Galaan City. Amma naannoo Galaan City. Dookamee as. Hin beektanii safara? Beeka yaadannootu maqaa isaas Galaan 140 የሚባል ኤሪያ በደንብ ነው የማውቀው አውቃለሁ። ሁናታ ነከረብሽ ፍሮ ወጅን ነው ያንዱጋ ዋቃይ ግዝመ ሁንደን ፍሮ ወጅን ደይ ነገሩ ምን አላሉ መሰሪ ኮሜንት ይወዳል ergani carra argadhe malana sa'u barbaada firo waaqa galannaa ga'unan hojjedha maatis qaba ani hojjaarran jira gini ilmoon takka jirti kan kophaa daa'ima guddiftu xiqqoo ilkaan rakkoo qabdi ispoonsarii odoo argatteedhe yaadayyuu akkas ishiidhaaf ani wannumati kanumaafan si barbaada ilkaan ishii rakkoo qaba baay'isee hojjaa xiqqaa qabdi akka wallaan namtuufan barbaada waan biraa miti inni hojjetti ishiinis daa'ima qabdi daa'ima takka maallee ilkaan ishee maal akka danda'uudha maalni uumamumaafu kan badee guddate ilkaan ishee jechuudha amma umuriin ishee gizee ol deemu kana hidhii ol bahee bakka hidhii ol bahee caalee jechuudha baay'isee እና ምንድነው ዲስከሬጅ እየሆነች ነው አሁን በቃ ባላት ነገር
ሰዎች ጋር ስትገናኝ ለራሷ ሞራል የላትም ምናምን በጣም ነው የምታሳዝነኝ። ባይዘው የሶሻል ሚዲያ አትጠቀምም ምን አትልም፣ ግን ምናልባት እኔ ከአንተ ጋር ላገናኘት እችላለሁ በራሷ ስልክ ማለት ነው። አይ እኮ ምን እንዲሆንላት ነው የፈለግሽው? አሁን አንቺ ጥርሷ ምን እንዲሆን እንዲነቀል ነው? እንዲታከም ነው አጠቃላይ ጥርሷ እንዲታከምላት ነው የምፈልገው። ብቸኛ እናት ናት እና የሚያበረታታ ሰው ትፈልጋለች። የሚችል ነው ምን መሰለ የጥርስ ሐኪም አናግሬ ነበር። እውነት ለመናገር እኔ የምችል ከሆነ ላደርገው ፈልጌ ማለት ነው። እስከ 60,000 ብር ያስወጣል አሉኝ። የጥርስ ሐኪም ቤት ሄጄ አናግሬ ነበር። በስልክ ኮንታክት ይቅርታ አድርጌ ነበር። 4 ጥርሶቿ ከፊት ያለው 4 ጥርስ ሙሉ በሙሉ ወጥቶ በአርተፊሻል መተካት አለበት። ኦኬ በቃ አጣሪና ንገሪኝ ለኔ። ቀጥታ ከእሷ ጋር ላገናኝ ፍሮ እኔን ኮንታክት ካረከኝ እኔ ስልኳን ልስጥህ። ሶሻል ሚዲያ የላት እኔ ጊዜ የለኝም። ሰው ጋር ደውዬ እንዴት ነው ጥርስሽ እንዴት ነው የሚደረገው ለማለት ላይክ እንትን የለኝም፣ ጊዜ የለኝም። ግን አሁን ፎቶ ልላክልህ የእሷን ፎቶ ምንም አያደርግልኝም። አንቺ ግን እንትን በይ ወይ ደግሞ ጠይቂና ምን ያህል እንደሚፈጅ ንገሪኝ። ሙቤቲን ፎሎው ጎቴ ፍሮኮ ሙቤ ፋ ኤርጊቱ ሙቤን ጅረ ሰበቴ ፊ የሙቤን ፎሎው አርጊና ፎቶዋን ወይ ደግሞ ስልኳን ለሙቤ ስጪ አይሻልም? በጣም ነው የምደሰተው በእውነት እኔ ፎቶ አይሻልም? አሁን አንቺ እግዚአብሔርን ታምኛለሽ፣ አትዋሽም። ስምሽ ኤልሻዳይ ነው የጌታ። ስለዚህ የጌታ ብቻ አትዋሽም። ስለዚህ እኔ የምልሽ ምንድን ነው መሰለሽ፣ ሂሳቡን ጠይቂ የሐኪም ቤት። ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ፣ ዛሬ ለጥያቄ መልስ አገኘሁ። ሂሳቡን ጠይቂና ቶሎ መልሼልሻለሁ። ሂሳቡን ጠይቂና ንግሪ ሙቤ አቀማምጡ በቃ ኮኖ ሙቤ እንትን እሺ፣ ሆሎ መልሼልሻለሁ። ቁጥሬንም የዋትሳፕ የቴሌግራም ልክልሻለሁ። አሁን እዚሁ እያለሽ 60,000 የሚሆን 70,000 አንቺ እንትን በይ፣ ችግር የለውም። ለገንዘቡ ችግር የለውም። አንቺ ጌታ ጸጋ ይብዛል። እውነት ጌታ ይባርክ። እውነት አንተ የዚህ ምድር በረከትን አውቃለሁ ብዙዎችን እንደምትረዳ እና እኔ በጣም አሴት አረኩት። ባይዘዌ 2015 ጀምሬ አይዞሽ እያልኳት ነበረ። በቃ አይዞሽ የሆነ ነገር ላይ ደርሳለሁ እያልኳት ነበረ እና አመሰግናለሁ። ፎሎ አድርጌሻለሁ። አንቺ ለእኔ ንገሪኝ፣ እኔ አሳክሚያት ወስደሽ ወይ ብሮኮ ሙቤ ጠካ ዮና እየምቴ ዋጅዱ ፍሮ ዱጋ ዋቀዮ ዋዬ ኬፍ ጉዳ ማገለቴፈሙ ዱጋ ብቻ ኑቲ የሮ ባዬ ወልገለቴፈቹ ማል ጀቹ ኩን ጢኖ ኑራ ባዬ ፈጎዳ inni abbaa rakkatoota waaqayyoo karaa gaafa nama rakkatan karaa irratti gaafa nama kadhatu waaqayyoo siif haa laatu jedhee darba namni. Nama karaa irra taa'ee rakkatu sanaaf waaqayyoo nama fayyaa laate argiteenna. Waaqayyoo akkasitti haftee qaba. Waaqayyoo baroota keessatti bara namni nama amanee akkas kanan jennetti ati immoo akkas amantee qabeenyi koo waaqayyoodha jettee qabeenya keetiin qixa jirtutti immoo namoota baay'ee lafaa kaasaa waan jirtuuf dhuga waaqayyo waa'ee keef haa galateeffamu. Dhuga kana bakka kanaafidha sagalee waaqayyo namni waan facaase haammata kan inni jedhu kanaafidha. Kanaaf waaqayyo si haa eebbisu, manni kellee jireenyi kellee haa eebbifamu, waan ati harkaan qabde haa eebbifamu. Dhuga siif kan kee kan ta'e waaqayyo dallaasaatti ijaaree siif haa eegu. Seexanni waaqayyo bira gaafa deemtu gaafa waaqayyo gaafatu maal jedheessa turte naan biyya lafaarra asiif achi oliif gade naan garbicha ko Iyyoobiin argitee taarennaan isammaa isaanin arga isaaf kansaa kan ta'etti immaa dallaa kee naannessitee ijaartee taa'edhe. Hankee fi hanke kan ta'etti waaqayyo dallaasaa ijaaree siif haa eegu. Icciitiin amma kana nama gargaaruu kee bakka kennuu kedha waan biraa miti. Xunqolaa qabaattee miti maal miti bakka argite gaafa kennitu waaqayyo iddoo buusaa namni facaasu ni haammata bakka kuno kennaa hirtaati immoo dacha
dachaa dhannati hammataa jirtu. Kanaafi hamaan sin argini waaqayyo si haa eebbisu fayyaan kee jireenyi kee haa eebbifamu. Ammayyuu kana caalaa argite kiristiyaanummaa jireenyaan inni dhusa kana dhabeetta. Ammayyuu kana caalaa waaqayyo mana kee jireenya kee gaa'ela kee haa eebbisu hojiin kee haa eebbifamu. Namoonni as jalaarree gaarummaa akkasii hojjetaa jirtan dhugaa waaqayyo sin haa eebbisu. Maaliif beektu barittiiti bara baay'ee gadheedha barittiiti. Qees bal'inaata akkas jedhe bara kana waaqayyo bara magaazii nuufaa godhu bara maacidii dhiiseedhe. Bara maacidiin ofumaafidha magaaziin garuu tokko mubeef tokko yaadannoof tokko akkasidha. Kanaafi waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada. Mubee atillee akkama eebbifami. Dhugaa namoonni asirra jirtan hundumti keessan namoonni rakkatoota bira dhaabbachaa jirtanii eebbifama. Firoo waaqayyo ayyaanuma kana sirraan fudhatiin dhugaa eebbifami. Ani waan yeroo baay'ee bakka waa'ee kee waaqayyoon nan galateeffadha. Eemii faarraa qabe eemii wajjin ani naqamtedha eemiin as jira. Gaafa firoon bakka wal argina yeroo baay'eenna bakka utuun sin argin dura waaqayyoon baay'ee man galateeffadha waa'ee kenna eebbifami. Ani waanan jedhuun qabu bakka waan atamma godhaa jirtu kummee akka sagalee waaqayyootti guyyaa dhumaa waaqayyo dhufee gaaffii nu gaafatu keessaa isa tokko har'a deebisaa jirtaati. Haadha hiyyeessaa rakkatoota nama hin qabne karaarraa kaasuu jechuun tajaajila gooftaa Yesuus Kiristoosidha bakka. Kanaafi waaqayyo guddaa si haa eebbisu eebbifami. Baay'ee gammadeera waa'ee keef yeroo hundumaa waaqayyoon nan galateeffadha. Siifis nan kadhadhaa jabaadhu jechuun barbaada. Akkan si jaalladhu immoo ati hin beektu. Mubee eebbifametillee. Waaqayyo si haa eebbisu. Mubee. Wayye bro. Mana kee dhufnee jalaa jeeqnee sa'aatii kee. Lakki rakkoo tokko hin qabu bro. Rakkoo tokko hin qabu. Bakka Elshaad እኔም ፎሎ አድርጌሻለሁ። እሺ ፍራ እሺ በፊቱ ጓደኛሞች ነን እኮ በፊት ገባ ነበረ ቤት የተወሰነ ጊዜ ያኛው ዝም ብሏል። ይሄኛው ላይ አሁን ፎሎ ባክ አድርጌሻለሁ። አገኝሻለሁ ግን ከአንቺ የሚጠበቀው ሐኪም ቤት ወስደሽ ዋጋውን ብቻ እግዚአብሔር ፊት ቃል ገብቻለሁ። በእውነት ደስ በቃ ህሊናዬ እንዲያርፍ ነው የምፈልገው። ቃል ገብቼ እላታለሁ እና ሶሻል ሚዲያ ስለምጠቀም እኔ እንደው የምታውቃቸው ሰዎች ይኖራሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ እገባለሁ ጥሩ የሚባሉ ሰዎች ጋር ማለት ነው። ስም መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው። ካስፈለገ ግን መጥራት እችላለሁኝ። እውነት ነው። ግን ምንድነው አንድም ቀን ግን አውጥቼ ተናግሬ አላውቅም። ግን እንዴት አድርጌ ብዙ ጊዜ እንትን አደርጋለሁኝ። አይዞሽ አንድ ሰው ፈልጌ እንድትታከም ያደርጋለሁ ስፖንሰር እፈልግልሻለሁ ነው የምላትና እግዚአብሔር መልካም ነው እና ቀኑን ጠብቆ ዛሬ መልስ አግኝቻለሁኝ። ፓስተርም አመሰግናለሁኝ። ፎሎ ብትመልስልኝም ደስ ይለኛል። ዋይን ስናከበጁ እንደከሰኑ ኡፋዳ ናጅራዳ ፍሮ የሚደሰተው ምን መሰለሽ አንቺ ይሄንን ነገር ግባት አድርሰሽ ምን አድርገሽ ልጅቷ ድና ጥርሷ ስቃ ፎቶ ስትልክለት እሱ ደስ ይለዋል። ታውቂያለሽ በቃ ልጅቷ ስቃ ያለው ብላ ቪዲዮ ሰርተሽ እያንዳንዱን ስቴፕ እንትን አድርጊ ፎቶ አንሺና ለሙቤ ወይ ደግሞ ለፍሮ በውስጥ ላኪለት። ያን ጥርሷን አይቶ በቃ ችግር ነው ሙቤም አለ እናንተም አላችሁ በዛ በኩልም ያገኛል። ግን እኔ ቃል ገባው በጌታ ፊት አይምሮ የረፍት አግኝቷል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ። ግን ኃላፊነቱ የኔ ነው የጊዜ ወስዶ እንትን ማድረጉ ይኸው በጌታ ፊት ፍቃዶ ሲጂ አደርጋለሁ ሁሉንም ነገር። ተባረክ አንቺም እግዚአብሔር ይባርክሽ ስላሰብሽት። እንዴ በጣም ነው ገላና ገላሉ እንደንዳራ ቆንቀቡ ቃማንስ ሽምቱ ፊት በቃ ወደ ጥቁፍ ነስቲ ያመሲኒ ፈኔርጋ ከሰኒ ሙባረክ ሙባረከራ ሰደበረ ይጀራ ማለት ከተም ቤኩ ኖ ፍሮኮ እንደበረ አከራተሙፍ ሚት ዋቱ ጅራ ሜ እንጋፈዳኒ ሱተ ጀኔ ከራ ኬሳን ጋፈዳ ጉቤ ቆ ዮኪን ከደናፊ ከጌሚ ተበዱ ጊፍቲና ከን ጣላተሙ
Qabadhu. Siree taphachuu ban ture. Ammoo manni irra seera taphadhu siin kenna. Mana bubee kana leenci hin jiru. Leenci hin jiru mana bubee kana. Ni jira. Bakka itti gadhiisi bakka kanaafidha wel argite ela bakka amma gadhiisaa jira. Agami taphataa gadhiis mun gadhiisan dibbirtiin isaas. Ani maallaa godhatu jedhee taphadhatteeti. Dibbirtiin isaan gadhiisan. Insuroon koo nama Itoophiyaa na fudhachiise. Umurii koo irraa fadhaan firaawdii. Umurii koo wallaahi. Nama Itoophiyaa na fudhachiisedha. Yeroo jalqabaatiif jechuudha. Namaan Aggalaalesi. kuna profiiliin koo kunoo umurii koo irraa fadha. TikTokichi cufameera garuu profiiliin maqaa birootiin narra taa'a darbee jechuudha. Isa Itoophiyaa na fudhachiise. Naazreet ነሽ እንዴ? ናዝሬት irraa dhufte? Adaama? Biirii moo beeriidha maqaan ishee? Bire. Biree? Yessani. Oh, Adaamaadha? Adaamaarraati? like Okay. Intala si fakkaatu tokko Adaamaadha. Isheen see. Firoon akkamti kana maaf hin dhuftu ati? ina biyya kiyya garuu magari biyya kiyya. Nakkamtee lan dhufa yoo rabbi jedhe gaafuma biyya dhufu. Min dhufta sisimanna welkaamii goone. Anama gara waggaa 12 kan biyyaa ba'e. Basuma akkumatti dhalatte gar. Dhufuu qabdaam firoo koo biyya kanamma. Nagashi ture. Seeraan malee dhugaa nama akka kee baay'ee nuti koo nama akka kee Itoophiyaa keessa dhufuu jechuun koo jechuudha. Nuuf wanta guddaadha baay'ee. Namoonni baay'een fakkeenyaaf eddansiin arguu jalqabee akkam hammam amma fakkeenya akkamitti godhachaa akka jiru jechoota na hir'achaa jira dhugaa. Ani haasa'uudhaaf jechoota dhabee hin beeku. Dhuguma dubbachuudhaaf kanaan. Ani garuu jechuun wantan haasa'urraa wantati gochaa jirturraa wantati haasoftu wantati gootu maal ta'a minaal እንደሱ በሆንኩኝ የሱ ልብ በሰጠኝ ጀጤ ነመን ሀው ገረፍ እንደሱ አይነት ሰው በሆንኩ ብዬ የመመኝ አይነት ሰው ነኝ እና እቶን ቃማን ሞስ ያርገኝ ምን ያህል ደስተኛ እንደምሆን እኔ ነኝ የማውቀው ነሞኒ ባየን ስራ ፈከኝ ተው ደንደው ሲገሌራ አናፉ ስፔሻሊ እቶ ዱፍቴሞ ብዬ ከሰት እንደዚህ ነሞኒ ቃማን እቶ ሲያርገኝ ነሞኒ እቶ ሲራን ሲበከኒ ምን ያህል ነምኒ ፕራውድ አመስተው አመም ነምነ ከስትገመዱ እኔ እንጃ እኔ ምን ብዬ እንደምነግራ አላውቅም ጀቹን ምን ያህል ቅንነት ቢኖር ነው ለፔክኛ ከሰ ምን ያህል መሰጠት ቢኖር ነው ይሄናል አኒ ፈከኝ እግዚአብሔርን ነው ማለት ህርዮኒኮ ፍራውል ትቻን ታወራዋል እስሙ ድጉማት ኢናሶፍ ሲስታ ህርያንኮ ተኮ ነብረጅራ እኔ ሳድግ እንደ ፍራውል ነው መሆኑ ፈልገውና እንጂ አጠገቤ ነው ያለው የእውነቴን ነው የምነግር እኔ የገረፉም ድራት እንደ ፍራውል ነው ነምን ያከስ ስቲል አመሰናት ለዴ ማጅራ ሲገሌራ ሶ ሞር ከነጫላ ዋንተ ባዬ ዋንተ የእውነቴን ነው የምልህ ከዚህ በላይ በጣም እግዚአብሔር ዘመንህን ህይወትህን ይባርክ ነመ ባዬ አኒ ፈከኝ እንጅረኛው ከሰት ነመን ፈከኝ ጎረዱ ከሳ የፈርዘ ፈርስት ዋን ይላል ነመን ገረፉን ባት ይውል ነገ ከነገ ወዳ ጆሌን ኬኛለ ቦሌ ወንኬኛ ወርት ቆንሌ ገረፉን ራት ፍራኦል ቻሲ ነይሮ ጀደሙ አከሳለ እንደሱ ሰው መርዳት እንደሱ ቅን ልብ ቢኖረኝ ጀኒ ነሞኒ ሊያካወን እንደዚህ አይነት ስም እንኳን እንዲኖር ዱፍቴ ቢጀኬ ሰቶ ዱፍቴ ነሞታ ፋን ብዙ የምታየው ነገር አለ ጀቹን አመሳ ኢላልቱ ከነራ ዋንተ ባይ አገር ተጀደ ያዳ ቢጀኬ ሰ ዱፍቴ ሞቶ አንደርስታንድ ጎቴ ኡመተ ከን
jechuun namoonni baay'een immoo si gaafa qaamaan si argan gaafa silaa sintini siin jedhanii baay'ee masitti gammadu jedhee yaada. Kanaafidha baay'ee waan irratti kanan saasoo barbaade baay'ee galatoomi foonaadha. Jireenya koo keessatti nama baay'ee iddoo guddaa si kennudha. Na biratti iddoo guddaa nama qabudhaati. Yeah, dhufuufan ture to be honest almost projectii kudha lama kan fitu projectii proposaalii gashee mootummaan keessan qarcaatii keessatti darbate fuudhe. They reject us. Kanaaf mootummaan biyya keessanii nun simanne, so we have to stay here. Malee projektii ijoollee dargaggoota kan fudhatu projektii lama kan inni qabu guddaa warshaa faa maal faa akka ta'u. So akkaawuntii wajjin itti kennine maallaqa statementii wajjin darbatani. Barbaannu jedhanii darbatani. Kanaaf mootummaan keessan erga didee gamaa gochuu hin dandeenye. Gaafa rabbi jedhe biyya keenya dhufnee hin hojjennaa waan barbaachisu jechaadha. Hagasitti garuu nagaan galii rakkoon jiru waaqessi haa gargaaru. Eessaatidhaati bire? Biyya eessarra jirtan? Dubaay irra jiraanna. Oh, Dubaay jiraatta? Yaa. Jalama booddee Dubaay nan dhufa. Dubaay achi qaba biizinasii qabachi nan dhufa amma jalama booddee. Jalama jasiti booddee. Kottan baaddas na jiraas. Turtee Dubaay. Waggaa lama. Waggaa lama. Okay, gaariidha. Ishee toleera Dubaay.